Jadi malee nu ceesistaa achittis. Hello, kam jirtu hordoftoota nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'a kan inni qabadhee isiniif dhiyaadhe hojii feekii onlaayinii biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jirudha. Hojiin kun yeroo baay'ee karaa feesbuukii fi karaa garaagaraa miidiyaaleedhaan dhufee osoo nuti quba hin qabaanne hojii onlaayinii fakkeessuudhaan yeroo isaan itti qarshii baay'ee sassaaban argina. Kana dabalatee ijoolleen baay'een namoonni baay'een yeroo itti qarshii isaanii dhabaa jiran waan ta'eef haalli kun dhugaa moo soba kan jedhu isiniif ibsuu barbaadeen. Kun fakkeenyaaf feesbuukii irratti yookiin immoo miidiyaalee garaagaraa irratti haala isin argitan kanaan joob taayip siisanaal jedhanii fiduu akka waan kaampaanii gurguddaa faana hojjetaniitti fakkeenyaaf kaampaanii Alibaabaa jechuudhaan sa'aatii tokko keessatti qarshii 200 sa'aatii 4 keessatti qarshii 1,000 biyya keenya keessatti hojjetamaa jechuudhaan onlaayin joobii yookiin silkii keessan yookiin koompitara keessan fayyadamtanii jechuudhaan yeroo isaan itti gallakkisaa jiranidha. Yeroo ammaa kana keessumaayyuu feesbuukii keessan irratti yeroo argitan kana please contact me kan jettu kun gara gadi kana jirti. Yeroo ishii tuqxanitti lammaffaa kanatti isin dabarsa jechuudha. Sana booda next kan jedhu kana tuquudhaan filannoo pilaatfoormiitti aanutti isin geessaa. Policy privacy policy kan jedhu kun by clicking submit your agree to send your into Pretty White who agrees to naam jechuudhaan walii galtee kanattiin amantaayii yoo amante submit godhi jechuudhaan haala kanaan isin ajaju jechuudha. Kana bira darbuudhaan yeroo isin kana ergitanitti contact me jechuudhaan gara telegiraamiitti akkasuma immoo miidiyaa gara birootti illee isin ergu jechuudha. Gara telegiraamiitti gaafa isin dhuftan telegiraamiin keessaniin haasawaa jalqabdu jechuudha. Haasaa kana isin faana jalqabu. Haasaa kana firii taate qarshii onlaayinii hojjechuu dandeessaa jechuudhaan haala kanaan qarshii naannoo 5,000 hanga 200,000 iyyuu daqiiqaa 5 keessatti gochuu dandeessa jechuudhaan haala kanaan isin himu. Sana booda akkaawuntii banadhu jechuudhaan saayitii wayii isinii ergu. Saayitii sana yeroo isinii ergan akkaawuntii maqaa keessanii fi silkii keessan itti galchi jechuudhaan paaswoordii isinii kennanii itti galchu jechuudha. Haala kanaanii yeroo san akkaawuntiin isinii banamaa. Sana booda akkaawuntii sana erga bantanii booddee qarshii birrii Commercial Bank of Itoophiyaatiin baname kana galchi jechuudhaan haala kanaan fakkeenyaaf akkaawuntiin biyya keenyatti baname sanyii barsiisaa kan jedhu kun akkaawuntii 1,20,20,44,49,18 kan jedhu kun kan hojjetaa jirudha. Kan biraas illee jiru kana bichaa miti jechuudha. Haala kanaan qarshii silaa ajajamtan fakkeenyaaf qarshii 520 itti galchi isiniin jedhu. Kan biroos jiru kana fakkeenyaaf Tayyibuu Solomon kan jedhamu kun jiru. Isaan kunis qarshii 520 waan kana daqiiqaa 30 keessatti itti galchi jechuudhaan isin goomsu jechuudha. Telegiraamii isaanii irratti maqaan isaanii inni beekamaan warra kanadha. Kana bichaa miti baay'eedha isaanii gurmaa'anii waan hojjetaniif jechuudha. Biyya alaa keessaa walitti dhufuudhaan kun namoota keenya goomsuudhaan kallattii hin barbaachifne birriillee baankii biyya keenyaa keessaa yeroo isaan saamaa jiran waan ta'eef namoonni irratti naqqaatanii haala kanaan qarshii keessanis karaa hin barbaachisne akka hin baasnee fi wacii hin barbaachifneef akka hin saaxilamne birrii biyya keenyaas akka hin qisaasofne gochuudhaaf wantoota kanaan akka hin gowwoomfamne jechuu barbaadeeni. Kun akkaawuntii isaan yeroo banattan isinitti mul'atudha. Akkaawuntii kana erga banattanii taaksii garaagaraa isinii kennu. Birrii sana erga galchitanii booddee taaksii kana godhi isiniin jedhu. Fakkeenyaaf qarshii 600 taaksii jalqabaa, qarshii 1,000 taaksii lammaffaa jechuudhaan piroosii kana isinii kennu jechuudha. Kanaan maal godhu adeemsa keessa qarshii guddaa isin gaafachuudhaan qarshii isin hin dandeenye isin gaafachuudhaan gabaa ala isin baasu jechuudha. Kanaaf gowwoominaa viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan namoonni biroollee gowwoomanii qarshii isaanii tasa akka hin baasne gochuudhaan akka gargaartan jechuun barbaada. Akkasuma immoo baankiiwwan biyya keenya keessa jirtanis baasii kanaaf akka hin saaxilamne daftanii namoota kana dura goruu akka qabdan ergaa kooti.